dhimma marii keenya Manchester City son darbiin dura waancaa kilaboota addunyaa kanaan qabxii dhaggeeffatoota biraan keenya Chelsea kaleessa injifachuudhaan marsaa itti aanuuf darbeera. Gomsi Chelsea waancaa addunyaa kanaatiin yeroo dhaqaa yerootti mul'isaa jirus baay'isee kaasuu dandeenya. Keessumattuu waancaa kilaboota addunyaa marsaa mootanii darbuu edda taphatameen taphoota keessaa kan Chelsea goolii 4 kan keessummeessedha. Chelsea dursaa ture hanga daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa irratti 1-0 dursaa ture daqiiqaa 90 irratti waan isaan wal qixxaatanii keessumattuu tapha kanaan Reece James goolii daqiiqaa 64 galcheen Chelsea kan dursaa ture sana booda Angel Di Maria daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa shankeen nam 95 irratti goolii galcheen wal qixxaatanii daqiiqaa 30 dabalamtee daqiiqaa 30 booda Christopher Nkunku daqiiqaa 108 akkasuma immoo Pedro Neto 100 daqiiqaa 14 irratti Kiernan Dawsbar daqiiqaa 117 irratti Chelsea dhaaf goolii galchaniin Chelsea daqiiqaa 120 keessatti goolii 4-1 injifachuun nuusa xumuraatiif darbeera. Nuusa xumuraatiif darbuun qofti Chelsea dhaaf maallaqa agarsiisnu yaadatame waancaa kilaboota addunyaa kanaaf paawundii miliyoona 9.6 argateera edda Chelsea jechuudha. Marsaa nuusa xumuraa kanaaf darbuudhaan tariitii Benficaadhaan taphni kanaan taphataan tokko kaardii diimaadhaan jalaa bahuudhaan daqiiqaa 1 hafan dabalataa taphattoota hanquudhaan kan inni taphate. Chelsea egaa tapha kanaanii injifachuun isaanii keessumattuu goolii 4 galchuu isaanii hamma tokko taphoota darban irraa tapha irratti fooyya'ee jettee kaasuudha kan itti dandeechuu garuu deeggartoonni akkuma kanaan dura himamaatiin ture istaadiyeemii seenanii itti yaaddaan jechuu dandeessaa deeggartoota 26 hin caalletu tapha kanaan daawwate istaadiyeemii Bank of America istaadiyeemii kana keessa deeggartoota 75 siqan baachuudha danda'a. Harka tokko tuqaa sadii qofatu seenee daawwate jechuun ni danda'ama. Tapha biraatiin kan waancaa kilaboota addunyaatti qabxii asumaan eeruudhaa fi Palmares darbii kilaboota Biraazil lamaan Botafogo waliin taphatanii goolii 1-0dhaan Palmares injifatee darbeera. Palmares daqiiqaa dabalataati taphni kunis kan ittiin xumurame daqiiqaa 100 irratti goolii Palmares ittiin injifate galchee nuusa xumuraatiif darbeera. Nuusa xumuraatiin Chelsea fi Palmares waliin taphata. Sana booda walakkaa xumuraatiif carraan Chelsea darbuu bal'aadha jettee kaasuu dandeessa. Garuu kilaboonni Biraazil fooyya'insa dorgommii kanarratti agarsiisaniin tilmaama salphaa hin kennituuf malee. Kaleessa waliin taphatan kaleessa Palmares ga'umsa inni mul'isees dorgommii kanaan baay'isee jettee kaasuu kan dandeessudha. Har'as taphoonni lamanii taphatamu PSG'n Inter Miami waliin kan morkatanidha. Lionel Messi kilaba isaa durii waliin ga'umsi mul'isuun eegama. Flamingoon Bayern Munich waliin kan morkatanidha. Qabxii akkasumas sagantaa kan waancaa kilaboota addunyaa kanuma irratti golawuudhaan dhimma Manchester City irratti bal'inaan kan mari'anidha. Manchester City akkuma beekamu dorgommii bara darbee sun dabalatiin ka'umsa bahin isaanii malaati kan ture waancaa Champions League yeroo jalqabaatti fudhate waancaa Premier League England waggoota 4 walitti aansee fudhachuudhaan kilaba jalqabaa ta'uudhaan seenaa haaraa galmeessitti kan ture. Bara dorgommii darbee garuu Manchester City osoo hin taane kilaba Championship England guddate kan fakkaatu kan ture ga'umsi mul'isaa ture baay'ee gadaanaadha kan ture. Pep Guardiolaan kanumarraa ka'uudhaan jijjiirraa amajjii darbeetiin taphattoota mallatteessifateera. Ammas jijjiirraa ganna kanaatiin naannoo taphattoota 4 kan mallatteessifate gooleegaa yoo daballe taphattoota 4 mallatteessifateera. Taphattoota mallatteessifachuu qofa osoo hin taane miseensota leenjistootallee guutummaatti jijjiireera. Kana dura miseensota leenjistootaa Juan Mario, Inigo Dominguez akkasumas Carlos Vicente waliin hojjechaati kan ture kanneen gaggeessuudhaan miseensota leenjistoota haaraa fidateera. Pep Linders gargaara leenjisaa kan Pep Guardiola duraanii Liverpool keessatti leenjisaa kana sirriitti kan beekna. James French leenjisaa kubbaa dhaabbatee innis Liverpool keessatti Klopp waliin hojjeteera. Guardiolaan taphattoota miseensota leenjistoota lama kan Klopp kan duraanii fidateera. Akkasumas ammoo Manchester City waliin akkasumas Arsenal waliin yeroo gaarii kan dabarse Kolo Touré kan fidate. Tari amma miseensota leenjistoota irraa yoo eegalle miseensota leenjistoota haaraa fiduunsaa gama hundaanuu Manchester City fooyyessuu cimsuu danda'a jettee kaasuu kan dandeessudha. Fakkeenyaaf Pep Guardiolaan naannoo waggaa 9 Manchester City leenjiseera. Kanaaf miseensota leenjistoota wal fakkaataa yeroo ta'u taphattoonni shaakala wal fakkaataa kutaa hidhannootti yaada wal fakkaataa wanti hunduu wal fakkaataa yeroo ta'u taphattoonni waan haaraa waan hin arganneef buufachuu wal qoodiinsi
ni tura. Kanaaf amma leenjisaa miseensa leenjistoota haaraa filachuun isaa Pep Guardiolaan yaada haaraa miseensa leenjistoota haaraa ni argata. Sagalee haaraa bakka shaakalaa kutaa hidhannootti siitii keessatti kan itti arginudha inni kaasuu kan dandeenyudha. Pep Guardiola qofa osoo hin taane miseensa leenjistoota sadan kunneen waan dhufaniif sagalee haaraallee kutaa hidhannoo keessatti taphattoonni waan argatanuuf kaka'umsa irratti uumuu kan danda'e kaasuu kan dandeessudha. The Guardian bara dorgommii darbe ilaalchuudhaan xiinxala barreessetti kan ture. Maal jedha fakkeenyaaf bara dorgommii darbe kutaa hidhannoo Manchester City gaarii akkan ture kan kaasu taphattoonni ciccimoo miseensota leenjistoota Pep Guardiola ta'an dhagahaalli akkan ture kan barreessee walitti dhufeenyi gaarii akkan ture yaada Pep Guardiola sana bakka shaakalaatti taphattootatti tokkoof tokkoon himuu yaadachiisuu shaakala hojjechiisuu irratti guutumatti akkan ture akka leenjisaan ture kan barreessee inumaayyuu wal qoodiinsi guddaa taphattoota miseensota leenjistoota gidduu akka ture siitiin rakkoo guddaa keessa akka ture kan kaase amma garuu miirri gaarii akka haraatti eegaluu wal dhagahuu ajaja leenjistoota haaraa fudhachuu waliif abboomamuu kunneen siitii keessatti akka jiru The Guardian itti dabaluudhaan kan barreesse. Pep Linders leenjisaa Guardiola Klopp jalatti kana dura Klopp waancaa Champions League, Premier League, waancaa kilaboota addunyaa, mo'amtoota Awurooppaa akkasumas FA Carabao waancaa hedduu yeroo fudhatu gargaaraa leenjisaa Pep kan Klopp kun Linders waan gaarii Klopp waliin hojjechaati kan ture. Waan yaadni leenjisaa kanaaf kennaatii ture bakka shaakalaatti haalli taphattootatti shaakala kennaafii ture waan gaariidha itti kaasuu kan dandeessudha. Pep Guardiolaan jalqaba Pep Linders waliin gara siitiitti fiduudhaaf isa waliin haasawuu osoo hin eegaliin dura jalqaba Pep Kloppiif bilbiluudhaan Klopp irraa eeyyama fudhachuudhaan yoon gara siitii fide maal sitti fakkaate jechuudhaan yeroo gaafatu rakkoon qabu jechuudhaan battalumatti ni dandeessa jechuudhaan kan eeyyamee fi kanaaf morkattoota lamaa yaataan malee Kloppii fi kubbaa miilaa keessatti hagam jaalala guddaa waliif qaba. Hagam akka ta'e kan agarsiisudha. Leenjisaa gargaaraas waliin hojjete eeyyama kennitee fi haa hojjetettee rakkoo ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo bilbilteeyyuu gaafachuun waan tokko itti kaasuu kan dandeessudha. Amma Pep Linders Liverpool keessatti Manchester City keessatti maal jijjiiruu danda'a jettee kaaste leenjisaan kun kitaaba intensity jedhu leenjisaa barreessadha. Intensity Liverpool keessatti haalli ittiin nuti ittiin shaampiyoonii ta'anii gagam pireesingii fuulduratti deemanii garee faallaarraa dhibbuu keessa galchuudhaan gareen faallaa kubbaa yeroo fudhatanii gara fuulduraa deeman yookaan immoo yeroo waliif kennan sekoondiif illee akka yaadne gochuudhaan battalumatti saffisa olaanaan kubbaa harkaa buufachuudhaan Pep Linders leenjisaa cimaa waan ta'aniif kan Manchester City keessatti daran ni dabalaaf kan eegamu taphattoonni inni fidates ga'umsa gaariitti kaasuu kan dandeessu. Fakkeenyaaf kubbaa kaawun tarattaakiidhaan Liverpool bara dorgommii 2024 25 goolii inni galche kan Liverpool ilaalle 4 kan galche Manchester Cityin 3 qofa kan galche. Kanaaf Pep Linders kana jijjiiruudhaan Manchester Cityin isa Liverpool keessatti kana dura taphattoonni kilabichaa saffisa olaanaan taphatan sana deebisanii City keessatti fiduudhaan Cityin inumaayyuu morkataa jabaa ta'uu akka danda'u miseensota leenjistootaa kanarraa ka'uudhaan tilmaamuun dubbachuun nama rakkisu. Keessumattuu wantoota Manchester City fi amma baroottan darban kan ilaaltu soote gidduu kana keessa waancawwan jiran Premier League England Liverpool fi Manchester City gidduudha. Morkiin isaanuma lamaan gidduudha. Pep Guardiola fi Jurgen Klopp baanaan amma Arne Slot dhufanii bara darbes tooftuma isaa walitti sissiquun kan Jurgen Klopp isanii saffisaan kubbaa qabachuu kanarratti waan wayii taphattoota bakka jijjiiruudhaan Arne Slot haa jijjiiran malee bu'uura Jurgen Klopp fi leenjisaa itti aanaa isaa kun amma Pep Linders kana Liverpool baroota itti fayyadamaa ture. Leenjisaan kun Liverpool illee gad lakkisan gargaara leenjisaan kun gad lakkisanii Liverpool tooftaa sana fayyadamaa ture. Barootaan arfan darba yeroo Manchester City ta'etti shaampiyoonii ta'aa turettis keessumattuu saffisaan sarara ittisaa cabsanii darbanii kubbaawwan kaawuntar attaak isa jennu kanaan illee akkaataa
taphattoonni Liverpool ittiin fayyadaman nama kallattii kaa'ee ce'ee ittiin tolche keessa leenjisaa amma gargaaraa Peep Gaardiyoolaan kun isa tokkodha. Baroottan darban 2020 hanga bara 2025 xumurame kanaatti kan ilaaltu yoo ta'e garaagarummaa guddaatu Manchester City fi Liverpool gidduutti ta'a. Gara kubbaa kanaatiin amma 2021 Manchester City tooftaa amma leenjisaan kun ittiin Liverpool keessatti fast break saffisaan goolii qarqaraan cabsanii goolii galchuu kana City 3 qofa galche, Liverpool 5 galche, 22 Liverpool 4 Manchester City 2 galche, 2022 wal qixxaatan lamaan isaanii hamma tokko gareen Pep Guardiola isaanitti siquudhaaf kan inni itti dhiyaate. Sanaan dura ammoo 2024 Liverpool gama kanaan goolii 6 yoo galchu Manchester City goolii 2 qofa galche. Bara kana ammoo Liverpool goolii 14 gama kanaan yoo galchu Manchester City goolii 3 qofa galche. Garaagarummaa goolii 11 jechuudha gidduu isaanii kan inni jiru. Gama kubbaa dhaabbitiin homaan jiran taphattoonni Cityidha, qaaman dhedheeroodha. Haalandis jira, Yosoogi Baardool kanas Akanji Ake ni fayyadamu gama kanaan. Leenjisichi amma dhufe immoo kubbaa dhaabbitirraa gama Arsenaal morkii jiru. Waa gama xiinxaltoonni amma akkaataan Pep Guardiola itti fidu kun kan ilaaltoota morkattoota isaanii giddu galeessa keessa kan godhate itti kaasuu dandeecha. Liverpool gama kanaan Manchester City miidhaa jira yoo ta'e isa kanaaf fala fiduudha. Arsenaal gama kanaan kubbaawwan dhaabbitiin fayyadamuudhaan Manchester City irratti olaantummaa qabu kana itti fufsiisuu danda'u ta'e leenjisaa kubbaa dhaabbii fiduudha. Pep Guardiolaan gama kanaan hojii isaanii hojjetan tariitii waa wayii waan ittiin haaromsa haaraa Pep Guardiolaatti jettee kaasuu kan itti dandeessu keessaa isa tokkodha. Gama leenjistootani akkuma tuu kaafte immoo gama taphattootanis wanti dhufaa jiru guutummaatti gareen Pep Guardioladhaa kun jijjiirama haaraa kan of keessatti qabate jettee kaasuu kan itti dandeessu abbeedha. Taphattoota fidan kan ilaaltu yoo ta'e taphattoonni kunneen hedduun isaanii umriin isaanii giddugalaan tariitii kan 26 guute Reenders akka Omar Marmush fa'aa yoo ta'an ala umriin isaanii dargaggoota taphattoota Manchester City bara kana filate. Gargaartota leenjistoota kanaan alatti kun Manchester City akkaataa kamiin bara dhufu kana dorgommiidhaaf akkaataa ittiin qophaa'e kanatti agarsiiftudha. Bara darbee Manchester City seenaa kilabichaa keessatti morkattoonni isaanii qaawwii Manchester Cityidha maal jedhanii kan ittiin adda baafatan umriidha. Taphattoonni Manchester Cityidha kanaan dura kubbaa saffisaan dafanii walii daddabarsuudhaan yoo irraa fudhatame dafanii deebi'anii fudhachuudhaan beekamu. Pep Guardiola jalatti saffisaan dafanii sekondiiwwan muraasa keessatti tooftaa poozishinii fudhatanii isa kana bara darbe gochuu hin dandeenye. Kanaan dura kubbaa fi kubbaadhaan ala gareen Pep Guardiola taphattoonni isaanii hin dhaabbatan sochii godhan hin fiigu dirree keessa dirree bal'aa uwwisu jechuudha. Bara darbe garuu kana gochuu hin dandeenye Manchester City. Bara taphattoonni Manchester Cityidha dirree kubbaa miilaa keessatti yookaan dirree istaadiyeemii kubbaa isatti taphatan san keessatti iddoowwan muraasa uwwisan ta'uudhaan kan inni galmaa'e. Manchester City riikoordii gadi aanaa kan ittiin galmaa'e. Kun ammoo umriidhaan wal qabatee taphattoonni hedduun isaanii giddu galaan umrii 29-31 keessa 34 kan akka Kevin De Bruyne kan gaggeessan ammas warri jiran 30 keessa warra jiranidha. Kanaaf miidhamaanis wal qabatee taphattoonni hedduun isaanii umri isaanii deemu wal qabatee bara durii kan Guardiola san fakkaatu san hordofuuf itti rakkaatee tooftaawwan jijjiiruudhaaf yaalaa ture. Pep Guardiolaan amma jijjiiramni dhufe kun garuu Guardiolaan waan biraa mala biraa fidatee akka dhufuuf isa gargaara jettee kaasuu dandeecha. Sarara gidduutti irratti qarqara irratti sarara gara fuulduraatti siqanii Cherken akkasuma taphattoonni isaan filatan kun tooftaa taphaa Pep Guardiola bara dhufu waan addaatiin akka heddummaa waancaa kilaba addunyaa kanarratti illee agarsiisaa jira. Gareewwan jajjaboo jedhamu kan akka Juventus fa'aa injifate. Tapha Juventus numaayyuu yoo 5-2 erga injifatanii booda naannoo harka 72 garuu baadhee caalmaa taphaa kan fudhatanii Pep Guardiolaan yeroo dheeraa booda ga'umsa gaarii mul'isne kubbaa fi kubbaan alatti sochii mul'isne baay'isa jechuudhaan kan numaayyuu xiinxaltoonni kubbaa miilaa gara ga'umsaatti deebi'aa akka jiran kan isaan akeekanii bara dorgommii darbii Manchester Cityin ga'umsi amma umriidhaan wal qabatee rakkoo inni ture sun taphattoonni kilabichaa pirees yeroo godhan fuulduratti yeroo deemanii kubbaa buufachuudhaaf deeman taphattoota gidduu garaagarummaan uumamaatti kan ture ispeesii iddoo bal'aatu uumamaatti kan ture umriidhaan wal qabatee jechuudha. Kun rakkoodha kan ture Manchester City kanaan sirriitti kan beekamu kan ture fakkeenyaaf off the ball dance kan jennu sana kubbaan alatti sochii isaanii fiigicha isaanii kan laallu yoo ta'e kan bara dorgommii 2023 qofa yoo madaalchisne 6,102 liigichaan sadarkaa sadaffaarra kan turan yeroo shaampiyoonii ta'an bara dorgommii darbe garuu 4,983 sadarkaa 14ffaarra kan jiran hagam
kun rakkoo akka ta'e kubbaan alatti sochiin taphattoonni Manchester City mul'isaa jiran gadiyaan akka ta'e mul'irra wal qabatee akka ta'e kan agarsiisudha. Akkasumas immoo dirree qaama sadaffaa irratti kubbaa injifachuu irrattis Manchester Cityin bara dorgommii darbe yeroo shaampiyoonii ta'e bara 2023 jechuudha 285 qaama dirree sadaffaa keessatti injifachuudhaan tokkoffaadha kan ture. Bara dorgommii darbee garuu 183 sadarkaa torbaffaarra lakkoofsi guddaadha jettee kaasuu kan dandeessudha. Kanaaf kunneen amma taphattoonni dhufan immoo kana ni jijjiiru jettee kaasuu kan dandeessudha. Riyaan Sheerkii akkasumas Ayit Nuurii Pepe Tijaanii Reenders kaasuu kan dandeessudha. Tijaanii Reenders yoo ilaalle taphata ga'umsaa addaa qabu jettee kaasuu kan dandeessudha. Fakkeenyaaf seeree Itilii bara dorgommii darbeen taphaan peenaaltii osoo hin dabalatiin open play kan jennu kanaan sochii taphaattiin goolii galchuudhaan sadarkaa torbaffaadhaan kan xumure taphattoota sarara gidduu kan madaalchisu ta'e goolii 10 galcheera. Akkasumas carraa uumuudhaan carraa uumuu jechuun goolii kan taanis goolii kan hin taanis kun taphattoota fayyadamuu dhiisuus ni danda'u. Garuu inni carraa uumeen 47 kan inni mijeesse sadarkaadhaan yoo ilaalle 17ffaadha. Akkasumas qaama dirree sadaffaa irratti taphattootaaf kubbaa kennuudhaan 467 kenneera sadarkaa 5ffaadha. Kubbaa inni immoo taphattoota irraa buufate yoo ilaalle 38 sadarkaa tokkoffaadha jettee kaasuu kan dandeessudha. Taphataan kun hunda galeessa bakka garaagaraa taphachuu ni danda'a. Kun immoo Pep Guardiolaadhaaf ni mijata jettee kaasuu kan dandeessudha. Fakkeenyaaf bara darbe seeree Itiliitiin daqiiqaa 3,132 kan taphate kana keessa harka 50 defensive midfielder kan jennu lakkoofsa 6 amma Rodriin taphatu akkasumas fuulduratti siqee yoo ilaalle harka 33 attaakii midfielder bakka inni taphachuu barbaadu san lakkoofsa kanarratti harka 15 kan taphate bakka garaagaraa taphachuunsaa taphattoonni yeroo miidhaman Pep Guardiolaan tapha gidduuttis tooftaa isaa jijjiiree taphattoota bakka garaagaraa taphachiisuudhaan waan guddaa irraa argata jedhamee kan eegamu. Kanalatti taphataan kun dandeettii inni guddaa qabu bool keerii kan jennu kubbaa qabatanii gara fuulduraa deemuudhaan imala dheeraa deemuudhaan fakkeenyaaf tapha Arsenaal Brentford 2-1 injifateen Declan Rice hangam kubbaa rogaarraa rukutame dirree Arsenaal sarara penaaltii keessaa qabate haga sarara penaaltii Brentforditti kubbaa sana gangalchaa kan deeme kan akkasii jechuudha. Kubbaa bool keerii kan jennu kubbaa qabatanii imala dheeraa taphattoota deemuu danda'an kan akkasiiti. Pep Tijaanii Reenders yoo gaaste giddu galeessaan meetira 1.8 kubbaa of bira tursiisee gara fuulduraa deemuu danda'a. 275 bara dorgommii darbe yoo xiqqaate meetira 5 kubbaa gangalchaa gara fuulduraa kan deemudha. Taphattoonni akkasii yeroo garee keessa jiraatan wanti inni si dabalu gareen faallaa itti sarratti yeroo xiyyeeffatee taphatu taphataan akkasii kubbaa sana gangalchaa deemee ga'umsa kan qabudha jettee kaasuu kan dandeessudha. Caalaatti ammoo leenjistoonni isa kan dura isa leenjisanis wanti isaaf dubbatan gara duubaatti deebi'ee lakkoofsa jaarratti taphattoota sarara ittisaa gidduu seenee kubbaa fudhatee gara fuulduraa deemu. Fakkeenyaaf gareen faallaa Rodri yeroo maarka godhan yeroo inni kubbaa kan tuqne godhan taphataan kun lakkoofsa kanarraa gara duubaatti deebi'ee filannoo jalqabaa dabalataa ta'uudhaan lakkoofsa isa maan maarkiing yookaan ammoo zoonal maarkiing jennu sana isa cabsuudhaan duubatti deebi'ee kubbaa fudhatee deemuudhaan filannoo dabalataa Pep Guardiolaan ni ta'a jedhamee kan eegamu. Isa laayin bireekiing jennu sana immoo gareen faallaa ittisa irratti yeroo xiyyeeffatee taphatu ittisa sana cabsuudhaan taphattootaaf kubbaa mijeessu taphattootaaf kubbaa qilleensarraas lafarraas kennuudhaan taphataa ga'umsa addaa qabu waan ta'eef Pep Guardiolaan waa hedduu ni dabalaaf kan eegamu. Tijaanii Reenders amma waancaa kilaboota addunyaatiinis ga'umsi inni mul'isaa jiru kan itti abdatamu jettee kaasuu kan dandeessudha. Bara darbee taphataan kun akkuma kaan sarara gidduurratti taphattoota seeree Itilii keessaa taphattoota ga'umsa olaanaa mul'isan keessaa goolii galchuudhaan gara goolii 15 galchee dorgommii hundumaan bara darbee taphataan kun seereedhaan goolii 13 kan inni galchee akkuma tuukaafte gara kubbaawwan 275 ta'an qabatee
gara sarara fuulduraatti qabatee taphataa gara duraatti deemuu danda'edha. Seerii Italiitiin taphataan kun hammam akka dandeettii qabu yoo xinnaate kubbaawwan 47 ta'anii sarara ittisaa garee faalladhaa sana cabsee gara seeraa peenaaltii keessatti kubbaan akka seenu taphataa gochuu danda'edha. Tijaanii Reendarsi akkuma tuu gaafte bakka gara garaatti taphachuu danda'a, lakkoofsa kudhan irratti taphachuu danda'a. Peep Gaardiolaan gaafa Roodiriin miidhamu bara darbe eenyu filatee isatti jijjiiraa ture. Foodeen bakka duritti gaamuufsa dhabuun kun deebiruudhaan taphataa dur ta'uun akkasuma immoo iddoon isaanii illee Roodirii fi kan deebiruun garaagarummaa xinnoo ishee qabaachuun taphataa kanaaf Gaardiyoolaadhaaf akka boqonnaatitti kanatti kaasuudha dandeessu. Taphataan kun akkuma tuukaafti kubbaadhaan ala caalaa kubbaa waliin hariiroo guddaa qabu. Yoo kubbaa of harkaa qabate ta'e kubbaan san bu'a qabeessummaatti jijjiiruu irratti taphataa ga'umsa qabu akka ta'edha kan ragaa bahamuu fi fakkeenya bara darbe amma kubbaawwan 47 kana sarara ittisaa cabsee darbuudhaan si'a 7 Keevin De Bruyne irra caala taphataan kun kan bara darbee qofa kan ilaaltu yoo ta'e amma Keevin De Bruyne bakka bu'uus baatu iddoo Keevin De Bruyne kana Peep Gaardiyoolaaf akka falaatti ta'uu akka danda'udha kan akeekamaatiin jiru taphataan kun. Kana alatti immoo kubbaa qabatee deemuudhaan alatti sarara peenaalitiin ala fageenya irraa kubbaa yaaluudha danda'a goolii galchuudhaaf jechuudha. Mijeessuu qofa osoo sarara peenaalitti tariiti akka Keevin De Bruyne dhaasan duuban ija qabaafaa jedhamaa tura. Keevin De Bruyne osoo gara akkas fiigaa jiru kubbaa kiroos godhee haalaan difaaf kennuudhaan hamma san ga'umsa qabaachuullee baatu taphattoonni Manchester City sarara fuulduraatti irratti jiran ammoo carruma xinnoo sarara haala xinnoo mijeessanii goolii galchuudhaaf itti salphatu. Isa kana gara duraatti qabatee dhufuun isaa Saviinoon jira, Dookuun jira. Taphattoonni kunneen akka isaaniif caalatti mijatu taasise jettee kaasuudha dandeessa. Qarqara lamaan gamaa gamanaatti deebi'ee ammoo sarara ittisaa fi sarara ittisa duubatiif ittisa gidduu keessatti taphataan kun gidduu lamaanitti kubbaawwan duraa duubatti deddeebi'ee taphachuun dandeettiin isaa taphataa kanaaf Manchester Cityidhaaf illee itti yaadee akka fidateedha. Keessumattuu ragaa wayii wanta arge keessa Manchester City taphattoota amma fidate kana sadeen kana lafaa ka'ee hin finne maallaqa isaa itti fidan yoo laalte hamma tokko akka warra biraa ol ka'a miti. Haa ta'u malee baroottan darban jedha qorannoo irratti hundaa'e Manchester City taphattoonni kun maal hojjetan maal ga'umsa qabu Cityn eessatti dandeettiin qabu kan jedhu bara achaanu amma jiran dura Manchester City akkuma yaadamu Gaardiyoolaan taphattoonni kun nagaanii jedhee jijjiirratti hirmaanne ture. Inni sun egaa gadi bu'ee booda sagantaa biraa warri qoratan qorannoo geggeessanii taphattoonni kun qaaman miidhama keessummeessuu irratti kubbaa waliin hariiroon qaban Peep Gaardiyoolaan tooftaa hordofu waliin walitti siqeensa maal qabu jedhamee qorannoo irratti hundaa'ee kan dhufe. Hammi maallaqa isaanii kaayyoon dhufaatii isaanii hundumti adda baafamee kan dhufe ta'uusaa kan akeeku ta'uusaa Manchester Cityidhaaf barri ittaanu bara garee cimaa ta'anii itti dhiyaatan ta'uudha. Keessumattuu immoo waancaan kilaboota addunyaa kun isaaniif iddoo itti qorannoo geggeessan yookaan riisarchii itti hojjetatan jettee kaasuudha dandeecha. Manchester Cityn eenyu filataa Premier League Ingilaanditti bara dhufu jettee kaasuudhaaf ammumaanuu tilmaamuu kan itti dandeechu ta'ee kan ittiin dhiyaate Roodirii fi yoo xinnaa Tijaaniin walitti qindeessuudhaaf yaaleera. Peep Gaardiyoolaan lamaan isaanii taphattoota kennaa akkasii qaban lamaan kana Roodirii ammoo miidhamarraa deebi'ee toora gaddaatiin hammam ga'umsa akka Manchester City bara darbe isa dhabuudhaaf miidhame kan ittiin akeeke ta'uu isaa bara dhufu Manchester Cityn garee kanaan hammam boqochuu akka danda'udha kan ittiin tilmaamtudha. Warri dhufan warri birootis ammoo haaluma kanaan taphattoota kennaa qaban jettee kaasuu dandeecha. Raayaa Cheerkee kan fudhattu yoo ta'e. Tijaanii Reendarsoo kaaste tarii maatii isaa hordofii maatii isaatiin sadarkaa kanaaf kan ga'e jettee kaasuu kan dandeessudha. Dubbii fixaan taphataa kanaa abbaa isaatii bu'aa maallaqaa akka beekuuf jechuu itti fayyadama maallaqaa bu'aa maallaqaa akka beekuuf jecha suppermaarkeetii keessa mana kitaabaa keessa qacaree miilli akka hojjetu gochaati kan turanii. Riyaan Sheerkii kan kaasnu ta'e bara darbe liigii Firaansiin kubbaa taphaan goolii galchuudhaan goolii 8 galchee tokko 8 kan jiru kubbaa mijeessuudhaan bara tokkoffaan xumuree carraa goolitti dhiyaate 22 mijeessee tokkoffaadha. Akkasumas taphattoota gidduu kubbaa loosee kennuudhaan sadarkaa tokkoffaan xumure 13 kubbaa gangalchaa yookaan dirbil godhee taphattoota bira darbuudhaan 48 sadarkaa 13ffaan kan xumure. Taphataan kun lakkoofsa irratti taphachuu ni danda'a. Bitaa fi mirga bakka Foden akkasumas Dookuu taphachuu danda'a. Bakka Keevin De Bruyne bu'ee taphachuu danda'a itti kaasuu kan dandeessudha. Ogeessi kubbaa miilaa kan Firaans Yuuliyaan Laawurens taphataa kana ilaalchuudhaan yaada kenneen ijoollummaa isaatii eegalee taphataa dandeettii addaa qabu akka ta'e miila lamaanii taphachuu akka danda'u fakkeenyaaf miila lachuun bitaa fi mirgaan rukuttaa rogaa ni dhiita taphataan kun. Kanaafuu amma fakkeenyaaf PSG keessatti Osmaan Dembelee laalaatti kan ture miti taphataan kun kubbaa yeroo qabatu miila kamiin kubbaa rukuchuu akka danda'u
tilmaamuun rakkisaadha lachuun waan taphatuuf kunneen siitiidhaaf kan dabalu bara darbee bara darbee liigii Firaansiin yeroo 44 kubbaa gara goliitti yaaleera kana keessaa 22 miila isaa bitaatiin 22 immoo mirgaan kan yaale Thierry Henry taphataan duraanii Arsenaal taphataa kana Firaansii keessatti garee umurii dargaggoota olompikii irratti taphataa kana leenjiseetti kan ture maal jedha saffisa olaanaan garmalee saffisa olaanaan taphataa kubbaa miila lachuun bitaa fi mirgaan gangalchuu kubbaa miilaa keessatti argee hin beeku jechuudhaan taphataa kanaaf ragaa kan ba'een Laakaazeetoo kaasnee isa waliin taphateera yeroodhaa gara yerootti gahumsa isaa fooyyessaa taphataa dhufee Mesut Ozil waliin ulaagaa garaagaraatiin wal fakkaataa isatti dhiyaate jechuudhaan kan dubbate fuulduratti gahumsa isaa fooyyessuu akka danda'us kan kaasee sa'aatii keenya waliin imaluudhaaf waa'ee Ayit Nuuris kaasuun dirqama jettee kaasuu kan dandeessudha taphataan kun Wolves keessatti gahumsi inni mul'isaatii ture baay'ee jettee kaasuu kan dandeessudha amma Manchester City keessatti Pep Guardiolaan Ayit Nuurii kan mallatteessifatan bakka kanarratti kan dura erga Zinchenkoon bahee Kanseeloon bahee booda rakkachaatti kan turan Yoshko Gvardiol taphataa sarara isaa gidduuti isa qarqara sarara isaa bitaarratti taphachiisaatti kan turani amma Ayit Nuuriin dhufuusaa waan gaariin jijjiiraaf kan eegamu. Jalqabareef qaamni sanii falataa fakkeenyaaf amma kubbaawwan saffisaan hantora taakiidhaa kanaaf taphataan kun fala ta'uudha danda'a garee Pep Guardiolaatiif jedhameeti warra eegamudha sababni isaa saffisas qaba taphataan kuni kana alatti illee kubbaawwan dhaabbii keessatti illee gaheen isaa olaanaadha taphataa Wolves kana of Premier League England keessatti of beeksiseera immoo keessa tureera waan ta'eef Pep Guardiolaadhaaf akka falaatitti inni sarara qarqara ittisaatiin jettee kan itti kaasuudhaan dandeessaa keessumattuu qarqara irratti kubbaa isa barbaadasaniif taphattoota murteessuudha kana immoo waancaa kilaboota addunyaatti illee daran waan hin barbaadu irraa argadhe jechuudhaan dokkuun galchee nama haalli mijeessa beesete kaasuu kan dandeessudha bara dorgommii darbees Premier League Englandiin taphoota 37 goolii 4 galchuudhaan kubbaa goolii galee torba kan mijeessee qarqara bitaa fi mirgaara taphachuu danda'a Yoshko Gvardioliif morkataa jabaa ta'e kaasuu kan dandeessudha tarii Pep Guardiolaan bara dorgommii dhufu Yoshko Gvardiol sarara ittisa gidduutti taphachiisuu danda'u Ayit Nuuris bakka amma Yoshko Gvardiol ittiin taphachaa jiru sana irraa fudhachuudhaan akkasitti taphachiisuu danda'u Yoshko Gvardiol osoo jennu bakka amma Ayit Nuurii taphachaa jiru irratti gahumsa gaarii mul'ise taphattoota sarara isaa Premier League Englandiin goolii hedduu galchuudhaan taphataa sadarkaa tokkoffaan xumuree Manchester City yeroo rakkatu goolii inni galchaa tureen qabxii fooyyee akka argatu gochaati kan ture kanaaf Manchester Cityin bara dorgommii dhufuu haala amma jiruun fooyyessee dhiyaachuu akka danda'u wantoonni agarsiisanii jiru waliigalaan waltajjii marii ispoortii yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne